Ashamaa harka fuunee jaalatamtootaa fi kabajamtoota saba Waaqayyoo caaltuu Baanchee Miidiyaa kan jedhu jalatti kan argamtan hundumti keessan akkam jirtu nagaa keessanii nagaa keenya iddootti kan eege Waaqayyo maqaan isaa haa ulfaatu baga nagaatti eegamtan baga nagaadhaan gara chaanaalii keenyatti dhuftanii namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuudhaan nu deeggaraa isiniin jechuu jaaladha. Namoonni immoo gaafa hundumaa asirraan sagalee Waaqayyoos ta'ee faarfannaa wantootan ani gadi lakkisu dhaggeeffachuudhaan ilaaluudhaan hordofuudhaan ni jajjabeessaa jirtan Waaqayyo isin haa eebbisu eebbifamaa isiniin jechuun jaaladha. Har'a daqiiqaa gabaabaa waan tokko qabadheen isiniif dhufe inni kunis haadhaaf abbaadhaaf kun hin malu kan jedhu waa'ee dubbachuun barbaada. Yeroo darbe miidiyaa kanarratti egaa wanta baay'eedha kan nuti argaatii oollu. Yeroo ammaa kana immoo wantoota baay'ee ciggaasisoo fi suukaneessoo ta'an hedduudha kan nuti argaatii oollu. Sana keessaa wanta baay'ee garaa koo nyaatee fi wanta baay'ee garaan koo itti nama daa'eef itti nagadde tokkotu jira. Innis maalinni yeroo darbee karaa yuutuubiitii afaan amaariffaatiin namoota maannoo taamanii kan jedhu irratti namoota yeroo baay'ee namoota hojii intaane hojjetan saaxilan isaan keessaa wanta dheengadda mudate haadhaaf abbaa mucaa tokko irratti kan ta'e jechuudha. Mucaan kun maatii isaatiif mucaa tokkodha. Maatiin kan isaan qaban tokko qofaadha. Qabeenyi isaaniittis qabeenyi maatiittis gaafa maatiin kun lafa kanarraa deeman kanuma isaa ta'a jechuudha. Haa ta'u garuu mucaan kun gaafa guddatee egaa maatiin akkamitti akka nama guddisan hundumti keenya iyyuu beekna. Ofii isaaniitii dhabanii ofii isaaniitii du'anii nu jiraachisanii isaaniif galanni malu kana miti Waaqayyoodhaan gaditti jechuudha. Mucaan kun gaafa ga'ee fuudhuu haadha manaa fuudhee haadha manaa kana wajjinis turtii yeroo dheeraa kan lakkoofsisanidha. Isaan kana gidduutti garuu gaa'ela isaanii gidduutti mucaan yookiis dhalli hin uumamne. Sababii dhalli hin uumaminii fi maatiin mucaa sanaa akka inni ishii sana baasee kan biraa fuudhuudhaaf yaada qabu. Ishiin mucaachatti heerumte garuu kan baay'ee nama ajaa'ibu ofii isheetii dhala waan hin godhatinii fi abbaan manaa koo kun na baasa jettee duraan dursitee maatii sana gidduudhaa ba'uu waan hin barbaanneef qabeenya mucichaas waan barbaaddee fi mucichis immoo maatiidhaaf tokko qofa waan ta'eef maal gootii tarii namoonni viidiyoo kana daawwatan jiraachuu dandeessu baay'ee garaa koo na tuqe jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Sababii kanarraan kan ka'e mucaa kanarratti digimtii hojjisiisti jechuudha. Gaafa digimtii hojjisiistu mucaan kaleessa maatii isaa jaalachaa ture, maatii isaa sirriitti kabajaa ture. Har'a garuu maatiitti jijjiirame erga ishiin dhuftee jechuudha. Gaafa kana maatiidhaan baay'ee wal loluu, baay'ee wal caqacaquu, baay'ee baqa sagaleen isaanii maatii hollaatti dhaga'ama jechuudha. Gaafa kana isaan keessaatii gibbii isaanii keessa kireeffattee kan jirtu tokko maqaa ishii baasuu hin barbaanne yeroo sanaa fi baay'ee tokkoon ishii dinqisiifadhe dhugaa dubbachuudhaa fi namoonni akkas gaarummaa hojjetan nuufaa heddummataniin jedha. Rakkina maatii kanaa rakkina ishii godhatteetu erga mucaan kun fuudhee lolaa guddaan akka maatii sana gidduu jiru barteetu namoota miidiyaa kanarratti namoota saaxilan immoo lakkoofsa isaanii fudhattee dubbiste. Akkamitti akka mana sana keessa galtee kaameraa yookiis kaameraan yeroo ammaa kaameraa garaagaraatu jira. Kaameraa dhoksaadhaan mana sana keessa kan nama ajaa'ibu haadhi mana sanaa yookiis haadhi mucichaa gaafa manaa baatu abbaan immoo alaa ol galee ishiin haati manaa mucichaa immoo soofarra ciiftee jirti. Egaa Oromoon safuu qabaa. Keessattuu aadaa lammii keenya akka Afrikaanotaatti Itoophiyaa keessaa aadaa garaagaraatu haada wal kabajuu sirriitti jira. Garuu haadhi manaa mucaa isaanii gaafa abbaan alaa ol seenee nyaanni hin jiru laaqanni hin jiru jedhee gaafa gaafatu ani sarraatanyaa kee miti sarraatanyaa fidadhu jetteen gaafa amaariffaatiin baay'ee tokko itti dubbatte. Ati maaliif silkii dhumarra teessaa maalinni jedhee otoo isaan wal caqacaqaa jiranuu haati alaatii ol deebitee gaafa dhuftu ishiittis lola bananii otoo isaan wal lolaa jiranuu egaa kaameraan mana keessa jira amma kana sagalee isaanis waraabaa jira kaameraani. Gaafa kana maal gooti
kaatee gaafa ishiin qabachuudhaaf iyyuu jettu isaan lamaan achiin mucaanis alaa dhufee gaafa alaa dhufu inni daasaan wal dhabdeen isaan gidduu jiru mana keessa jiranii qabeenya qabu hundumaa gara maqaa isaatiitti akka dabarsuudha kaayyoon isaanii jechuudha. Kaayyoon ishiitii fi kaayyoon mucaa qabeenya qaban hundumaa dafanii gara maqaa mucaatitti akka dabarsanidha jechuudha. Lola kanarra kan isaan jiranii guyyaa gaafa sanaa guyyaa dhumaa isaanii godhaniitu jiru jechuudha. Mucaanii fi intalittiin jechuudha. Maatii isaaniitiin guyyaa kana yoo gara maqaa keenyaatti hin dabarsitan ta'e guyyaa dhumaati jedhanii walii beellamaniitu akka haasaa isaaniirraatti dhageetti jechuudha. Gaaf kana maal godhu amma kana mallatteessuu qabda jedheetu mucaanii abbaadhanis haadhanis amma kana mallatteessitan taanaan yoo tolaan yoo nagaadhaan diddan du'aan hin diddanidha natti fakkaata. Kan mallatteessaa jedhee achi tokko bilbileetu maal jira kumtaala fichisiisee kumtaala keessa ani garuu maal gochuuf akka isaan ka'an baay'ee tokko laphee koo na tuqe jechuudha. Daqiiqaa dheeraadha ani garuu gabaabsee wantan irraa hubadhee isin kanarra dhaabadhee waan dubbachuu barbaadeen qaba jechuudha. Gaafa kana kumtaala fidanii kumtaala keessa jechuudha miila isaanii akkuma jiranitti uffatallee akkuma alaa dhufanitti kan uffatallee tuun baafatin akkasumatti caammaa wajjiniin maal godhu miila isaanii kumtaala sana keessa gadi kaa'u jechuudha. Gaafa kana lama ta'anii ukkaamsanii achitti ajjeesuudhaaf yeroo jedhan egaa mucaan kaameraadhaan waraabaa ture bakkee dhaabbatee ilaalaa ture fiigee ariifatee balbala banee itti ol seenee maatii sanaa qabee giddiidhaan isaan haadha manaa fi mucaa tumee irraa lafa teessisee maatiin suni afuuratti deebi'anii gaafa haasa'anii mana sana keessatti humnaan isaan akkasitti ukkaamsanii dadhabsiisanii egaa kumtaala maranii ajjeesanii ala kaa'uuf ta'e egaa maal gochuuf akka isaan yaadan hin beeku. Kan nama ajaa'ibu baay'ee tokko dubartittiitti jechuudha kanan hedduu gadde otuma amma barbaadde jaalatteeyyuu maatii isaa irratti tarkaanfii akkasii fudhachuu hin qabdu. Ishiin achi maal jettiin mucaalanii arra hin xumurtu taanan aniifati kana booda waliin arginu jetteetu doorsisti inni immoo ishii dhabuun barbaadu. Ishiin kan humni ishiin ittiin kana gochaa jirtu mucaan maatii ishiirra ishii kan caalchifate maatii isaarra ishii kan caalchifate ishiin humna ittiin deemtu tokko qabdi. Innis maaliin hafuura xonqolaatiin yookiin muraatiin jechuudha. Na akkasitti maatii isaarratti tarkaanfii ammas ga'u kana fudhate. Obboloota koo maal jechuun barbaade? Gaafa sana maatii sun otoo mucaan suni waaqayyo ishee eebbisu gibbii keessaas yaada kana kan qooddeef sun otoo jiraachuu baattee maatiin kun guyyaa sana maal ta'a jettanii yaaddu? Obboloota koo maatiin keenya akkamitti akka nu guddisan akkamitti akka nu fidan akkamitti akka nutti dadhaban hundumti keenya beekna. Namni oolmaa haadhaaf abbaa dagatee hin jiru. Ani garuu bara amma aniif isin keessa jirru kana keessatti namni yaada akkamii akka inni qabu baay'ee tokko naaf hin galu. Bineensarraa wanti adda nu godhu tokko jira ture. Garuu inni sun nu keessaa dhibamee wanta adda nu godhu sun nu keessaa dhibamee bineensa caalaa ilmi namaa hammaachaa deema. Gamoo boru jiguuf, mana boru jiguuf, qabeenya boru barbadaa'ee baduu danda'uuf jedhanii lubbuu nama lamaa ajjeesanii kumtaala keessa godhanii maranii gatuudhaaf yaadni isaanii. Mee itti yaada haadha sitti dadhabde haadha ija sagalgaraatti si baatte abbaa umurii guutuu siif of kennee siif dadhabee haadha siif dadhabdee si jiraachistee ofii ishii otoon jiraatin siif jireenya laatte. Gaafa gatii isaanii kanaan deebistu egeree keef maal kaawwatti? Buruu keef maal kaawwatti? Obboloota koo itti yaadnu. Mee kanarraa maal barattu isin? Qabeenyaan darba. Wanti hundumtuu guyyaa isaa eeggatee toora gadi lakkisa. Maal taanitu amma lubbuun jirrutti wal danda'uu dadhabnee wal baachuu dadhabnee akkasitti lubbuu walii baasuudhaaf ariifan. Waaqayyo anaaf isiniin haa gargaaru. Waaqayyo anaaf isiniin haa gargaaru. Hoolmaan haadhaaf abbaa garuu kana miti. Ishiinis haadhaaf abbaa qabdii otoo haadhaaf abbaa ishii irratti kun raawwate gonkuma hin jaalattu. Booddee keessa garuu ofiidhuma ishiitiif akka gochaa kana gootee irratti deemtee xonqaayii kana hojjisiiste ofii ishiitti of saaxilte jechuudha. Yookaan mana hidhaa deemtaa yookaan immoo himi jedhee mucichi kaameraa waraabaa ture sun akkasitti giddiidhaan dubbattee
booddee garuu akka gama seeratti dhiyaattu eenyumtuu kana hin dhiisu jechuudha gama seeratti dhiyaatti. Kanaaf obboloota koo waan yeroodhaaf jennee tarkaanfii akkasii akkam fudhanne Waaqayyo anaaf isinii na gargaaru. Waaqayyo isin eebbisu. Eebbifama amma yoonaatti na wajjin waan turtaniif galatooma. Eebbifamaa isiniin jechuun jaaladha. Ayyaanni isiniif haa baay'atu. Waaqayyo hafuura akkasii anaaf isinirraa haa cabsu. Eebbifamaa yeroo gaarii qabaadhaa.